أيوة إذا كان أول قبته كاتجت أول قبته يسوع كريستوسي نساتي وان تكو وان إن لما دم تكو لفاكاسين بيكو الربا يو كاسين بيكو نساتين ربين كدتيت على زارين كاسي كاتجت لربين كدتيت الله من تجنو كنا كدتيت أوكي الله من تجنو كنا كدتيت ما شافا كيزت ما شافا فانا رفات بري فهم ما شافا كل سنجت تاني ما شافا أما سنار كعب دنكنا هيكا ما عربي فا كيزت الله مجدا جلكا بسات اللي تمر سال الله مجدا أوكي الله جتوني إسا يسوس إني إسا يسوس كذا تزني دمله إسا يسوس كذا تو دمله إسا كم براتي متي جتو إسا كان أول كبته مي سيف بنا يروتك إني سونا إسا تاو يروتك أكتر تلما بنا نجين يروتك سيف بناتين ستمول إسا رجع أوكي لا إله إلا الله أما أنا ليش بنون دندا أستاذ بكر بعد Sadee biyyatti fidde sana sargeera ati macaafa kakuu faa keessa. Amma sirraan barbaadaniyyuu. Oyi kaa sitti ni maal dhaggeeffadhu dubbiseeranii isa sana dhiisiti. Seera keessa deebiin macaafa kakuu faadha dhaggeeffadhu kaa. Seera kakuu faadha kakuu faa dhaloota kiristoosiin duradha jechaadha. Bara kiristaanis musliimnis hin jirre duradha jechaadha. Yesuus akkas jedhee jette. Inni suni kakuu faa dura Yesuus erga foon uffatee dhufe wanta ni dubbate utuu hin taane kakuu faa jechuun dhaloota kiristoosiin dura wanta jirudha. Macaafni keenya bakka lamatti qoodamee jira. Yesuus akkas jedhe sati jette sanatti kakuu faadha koomenti godheen ture. Garuu immoo waa'ee kanarratti haasa'aa jiru ta'a nangalaa jedhee nufi deebi'ee immoo billaa lama qopheeffadhaa jedhee jette. Billaa lama qopheeffadhaa kan inni jedhee fi nama dhaqaati kukkutaa jedhe utuu hin taane wanti ta'uuf jedhu hundi isaanirratti dur waggaatti hoolaa tokkotu qalama hoolaa faasikaa amma garuu anatu aarsaa dhiyaachuuf jedhaa jedhee isa kana ibsuu barbaadeetu malee gaafa Pheexroos dhaqee gurra warra safannisu dhufanii kutan iyyuu inni gurra isaa fayyiseef ajjeesaa jedheetu hin taane oolaan haraaraa siniif kan qalamu tokko jira ana innis yeroon isaa ga'eera kadhadhaa akka qorumsatti hin galleetti jechaa ture malee amantaan biraa bara sana amantaa musliimaan jiru nama ajjeesaa jedhee hin qabu ani asirratti hin deebisuu dhufe malee mata duree siin qophaa'ee jiru hin beekun ture. Kutaati kennite sana dhaqee keessa deebiin haallaan kakuu faadha. Kakuu haaramu waa'ee kiristoos dhiphina dhiyaachuusaa sana wal qabatee. Viidiyoo dhageesseetti natti dhufteessaa? Lakki viidiyoo dhagee miti kutaa sana dubbiseera jalqaba isti baasime kutaa jalqaba dubbiste sana. Mee qoye yeroo takka mee akkana hubachiiftuuf amma. Yesuus Kiristoos gaafa barattoota 12 ergu deemaatii bahaatii lallabaa gaafa jedhuun. Lakki Luqaas irratti siin jechaara Luqaas irratti kan itti dubbatte sana baasii fidiiti jalqabaa kaasnee dubbisnee kutaa sana namootaaf akka ifa ta'utti siifis akka deebii ta'utti. Abdii baasiif mee yoo wanna jetteef abdii baasiif. Kanin siin jedhan Yesuus Kiristoos uffata keessan gurguradhaa billaa bitadhaa akka jedheeni billaa kamaal gootaniin bitadhaa jedheen gabaabsiiti na hin. Dhaggeeffadhu kutaa macaafa qulqulluu sana baasiiti inni yoo ofisaatiin dubbata asirraan sii dubbisaati kutaa irraa dubbatte sana Luqaas irraa dhaqeetii baasii boqonnaa meeqa akka ta'e dagadheera lakkoofsa. Ayyee maal jedhaa? Inni ammoo deebisee amma garuu horii qalqalloos kan qabu haa fudhatu namni waa hin qabne ammoo wayyaa isaa gurguree billaa bitatu jedha. Eessarra see dubbisan? Hageessaa si harkisan maal guyyaa guutuu harkisaa oolannire? Yaadni kan kee waan kana kan ibsu sun eessarra jira kan keeme? Yaada kan keedha kan ibsu. Kutaa sana keessatti Gooftaa Yesuus dhiphina dhufutti dhiyaachuuf isa jedhuuf jedheetu kana dubbate gara oliitti kaa'ee jira. Kutaa 35 kana olii 34 32 si ol gubbaa kaa'ee jira. Kutaa sana keessatti sirriitti ibsee kaa'ee jira. Eenoo gad harkisi ammayyuu. Gad harkisi. Jadi kaa gadi ma fidate jedhe rakkinan qabu. Aga eessaatti si fidare lakkoofsa meeqa? Eshi bakka rakkoon qaba suma kaasee siin dubbisammoo gubbaatii kaasee tusi gadi fidee mata dureen biraa jira isaa kaasee dubbisu fedheen ture. Kunoo sumarraayyuu lakkoofsa korraa barbaadamu re? Lakki kanuma kutaama kana keessadhaan gubbaatii kaasee nu dubbise laasii galaa wanta irratti dubbate suni kutaa xiqqoo tokko duwwaa baasee dubbate namaaf hin galu garuu kutaan kuni gubbaatii kaasee amma godaatti yoo dubbatte Kiristoos dhiphinatti
dabarfamee kennamuuf akka jedhu dubbachuu isaati. Si galaa olaanaa araara amma aarsaa ta'uuf akka jedhu dubbachuu isaati. Durii billaa qopheeffatu, hoolaa qopheeffatu, waggaa waggaatti aarsaa cubbuuf dhiyeessan qabu. Amma kutaa sana keessatti Kiristoos dhiphina dhufuuf jedhu isaanitti himuuf jedhe. Isaan immoo sammuu isaaniitti kan jiru billaa sanaan nama kutuu nama waraanu waan ta'eef gurra namicha tokko ariifatanii itti kutanii jechaadha. Gurra isaa itti kutan sana deebisee amma waa'ee Yesuusii ajjeesaa jechuun bullaadha shunkurtii muraa nama muraa jechuun miti jedhee wanta ni dubbatu. Billaa bitadhaa kan jedhu billaa kamaal gootan bitadhaa jedheen gabaabsime yaa goobas. Billaa kamaal godhan bitadhaa jedheen. Kutaa kamiin si dubbifname? Kutaama kana keessatti dubbateera masii kaastee yoo dubbiste si gala maaliif akka Yesuus dubbate ol hin dabarsin kaa? Dubbisi kaamee ati hin dubbistu isaati afaan tu si afaan waan si qabe moo? Dubbisiitii ibsisiin jechuu jirra. Akkuma rakkoon qabu gad harkisi eeranni maqaan isaa. Gadi deebi'ee maqaan isaa inni isa irra jiru kun Kira eessatti gad harkisan mucayyoo? Jedha maalatti gad harkisa rakkoon qabu maal? Eehoo. Haga eessa harkisan ati bakka haga harkisan itti nimtuusaa? Dhimma amantaadhamini dhimmichi dhimma amantaadhamini maal yeroo waan biraatti maalitti ariifattati waan kanarraa dubbanna rakkinan qabu. Eenyutu ariifate si dhaggeeffachuu jira haga eessaa si ari haga eessarraa si harkisan eessarraa dubbisuu barbaade rakkoosamee qarraayi. Mee mata duree sana dubbisi. Mata duree sana dubbifatanii gad harkisi. Phexros ganuuf akka jiruuf Yesuus duraan dursee dubbachuu isaa. Phexrosi Yesuusin ganuuf dabarsee akka inni ani gooftaa Yesuusin hin beeku jedhe akka inni ganuuf jedhu duraan dursee dubbachuu isaa irratti. Yesuus dhiphineetti dhiyaachuuf akka jedhu mul'isa kutaan kun si gala. Ani jalqabaa kaasee dubbi kun irraa namaa gala. Phexros immoo duukaa buutuu Yesuusidha. Isa keessa an si duukaa fannifamuuf si duukaa duudhaa fi ani waan hundumaa aarsaa kaffaluu qopheedhaan utuun daanqoon si'a sadii nagantaa jedheen. Kutaa kana amma warri macaafa qulqulluu hin beekne akka ati dubbattetti si amanuu danda'u. Warri kiristaanaa garuu gubbaa kaasan namni godaatti waan dubbisanii fi kutaa kana keessatti maal akka dubbachuu amma namni macaafa hin beekne. Mee warri mooditaadha. Jettee dubbachuu miira keessatti moo? Mee bakka kamirra bakki mee billaa maalaa godhanii bitadhaa jedheen? Dhaggeeffadhu billaa maala godhanii bitadhaa jedhee sana sitti immoo akka bara sanaatti ituu Kiristoos aarsaan ta'een dura na dhaggeeffadhu akka sila kan kee lallabaa oolte anis immoo kana yoon ibsee yeroo naaf fudhadhu. Akkuma bara kakuu akkuma tan kee lallabaa jiru bara kakuu moofaa namni cubbuu waan hojjetuu fi oolaa aarsaa waggaatti dhiyeessa waggaa waggaadhaan jechaadha bara kakuu moofaa keessa. Amma immoo oolaan haraaraa inni dhumaa Kiristoos ofii isaatii dabarsee of kennuuf waan jiruufitu amaleeffannaan isaanii oolaa biratti billaatu qophaa'aa ture si gala. Kanaaf isaan ajjeesuutti fakkaate. Yesuusiif qophaa'e jechuun kan keetii amma hoolaan araaraa Yesuusin erga ta'eeti Yesuusiif qophaa'e jechuun kan keetii. Siifin ibsaa dhaggeeffadhu. Isaanis akkuma kee kanatti fudhatanii bartoonni isaas akkamitti fudhatanii namoota dhufan sanattiin ofirraa cirrattiin ofirraa waraanna si'anii akkuma yaaddu kanatti yaadanii qophaa'ani Phexros faan si gala. Garuu fudhachuu dhiisuu dandeessa macaafni garuu akkas jedha laammanii namootas jala jiraniif deebi'ee akka ta'u fedha. Kutaa sana macaafni maal jedhaa ati nakoma qabdaani waan macaafni jedhu dhiiftee waan biraa dhabtaasuuf taate akkam? Ati billaan maal fayyadaa siin jedhe yuan billaa maaliif bitadhaa jedhe Yesuus wama inni bitadhaa jedhee qofa natti himi bu'aan isaa maali? Dhaggeeffadhu sittiin himaa dhaggeeffadhu. Macaafa qulqulluu jalqabaa kaasee nama dubbisuu fi achi wanta hafee jira. Macaafa waan dubbachuuf kaatee sodaatu wayiitti jira moo maaliif isaa? Dhaggeeffadhu sitti maan jira kana dhaggeeffadhu. Macaafa qulqulluu kana utuun dubbisiin achi wanta hafee jira wanti irra darbamee dhufee jira. Si gala wanti irra darbamee dhufe namni macaafa hin beekne dhuguma jedhee fudhata kanan jedheef kanaafi. Inni tamma kana natti mijattu kaayyoomtii jalqaba Kiristoos dhufee maal akka ta'e dubbisaa gaafa dhuftu namaaf gala. Atamma keessa kutaa macaafa qulqulluu keessatti dhaggeeffadhu. Kutaa macaafa qulqulluu keessatti dudduuba isaatti wanti barreeffamee jira. Akka seeraatti gaafa oolaan aarsaa cubbuu namaatiif gaafa dhiyaachuu fedhu billaa fi hoolaatu dhiyaata. Kiristoos immoo oolaan araaraa dabarfamee akka kennamuuf jedhu akka isaan baraniif akka isaan kadhataniif itti himaa jira. Isin ammayyuu raftuu dammaqaati kadhadhaa qorumsatti akka hin galleef ittiin jechaa Warra ofii isaan kan isaan nama waraanaa dhaggeeffadhu.
Amma baani jechuu barbaadu gabaabaatti Yesuus ittiin nama ajjeesaa jechuuf utuu hin taane Yesuus ajjeesaa labsaa billaa bitadhaa shunkurtii ittiin muraa jechuun miti maalidha miti jechinni jedhe suni nama baay'ee dogoggorsuu danda'a siin jechuu barbaadeen ilaa walumaa gala. Galeera ish meenuu galeera. Billaa sanbartoonni bitatan moo hin bitan? Qophaa qurumsatta kan galleef ittiin jechuufidha ammati gaaffiin keessan Yesuus ajjeesaadha ittiin nama muraa jedhe jechuu barbaadanii ture miti amma gaaffiin keessan inni Mee dheeressini seenaa kiyya hin gabaabsitii mee billaa Yesuus isaan ajaje sana bitatan moo hin bitanne isaan? In bitatan sun taane billaa qabu turan isaan of harkaayyuu. Okay, billaa duraanuu qabu isaan? Billaa isa qaban immoo kunoo billaa lamatu jira ittiin jedhani. Amma billaa isaa nama kan Yesuusin qabuuf dhufe dhaggeeffadhu ishee. Ishi na gaafatartani Yesuusin kan qabuuf dhufe namoota lakkoofsan baay'ee qofa naa deebisi adara seena waan si gaafadhe qofa naa deebisi. Billaa lama duwwaatu jira ittiin jedhan dhaggeeffadhu. Okay, billaa lama qabu. Bitanneetu hin taane billaa lama duwwaatu jira ittiin jedhan. Okay, billaa ofirkaa qaban sanaan gurra namaa muraniiru moo murre? Muraa yoomittiin jedhe maaliif murtanii jedhe maaliif dheekkame inni? Ulla maaliif dheekkamuu miti waan si gaafadhe naa deebisi. Gurra namaa muramu. Akka ta'e kanan beekan turanii isaaniif hin galle dhaggeeffadhu isaaniif hin galle. Yeroo takka mee tasgabbaa'e. Muraniiru. Yeroo takka billaa saniini. Maaliif na jala dubbatta si gaafadha. Waan si gaafadhe la bartoonni billaa isaaniitiin gurra namaa muranii jiru moo hin murre? Muraniiru nama tokkotu mure. Mureera. Thank you. Kanaafuu billaa san gurraa muranii jechuudha. Yesuustu bitadhaa jedheen bitatanii gurra namaallee ittiin muranii jiranii jechuudha. Allaqe. Akka keetti kana dhaggeeffadhu kaa. Dhaggeeffadhati gabaabaa deebiin muraniiru si jechaa jiramni. Maaliif muranii naan jedhe? Maaliif muranii naan jedhe na gaafadhu kaa ammoo. Naa deebi'eera sirba billaa wanni muramuufi. Wanni isaan muraniifi. Laakki dhaggeeffadhu maal si deebi'e? Namoonni as jala jiran si taazzabu bar. Maaliif muranii jedhe na gaafadhu akka kee kanatti yaadan isaan. Akka kee kanatti yaadaniitu gurra namaa dhaqanii murraanii billaa kee manneetti deeffadhu dhaggeeffadhu billaa kee manneetti deeffadhu jedhe gurra namichaa fayyise. Wallahi hojjattiin charchii keessatti intanaa jechuu ta'uun ooltu. Ilaa waan si gaafadhe naa deebi'eera gaaffiin kiyya. Nan godhin kaa maaliif mi'uutu na goota mi'uutu nan godhin. Gaaffiin kun naa deebi'eera. Gaaffiin kun naa deebi'eera. Muranii jiranii kanaafuu. Mi'uutu laatti siin deebini si duwwaaf si miti kan na gaafate. Naa deebi'eera. Bartoo Yesuus billaa bitadhaa jedhanii isaan kan na gaafate mi'uutii nan godhin kaa mi'uutii nan godhin mi'uutii nan godhin mi'uutii nan godhin mi'uutii nan godhin na dhaggeeffadhu ati na dhaggeeffadhu mi'a tokko nama dhaggeeffachuun beektu ati. Naa deebi'eera dhiisala. Naa deebitee namni si taazzabaa namni as jala jiru ko si taazzabaa dhaggeeffadhu. Taazzabu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum kan kaabaa fi kibbaa waa islaamummaan dubbadhaa kan hin qabne dhiibbaa alhamdulillahi galata rabbiirraa amantii boonsaa qabna addunyaa kanarraa kaanis uumaa dhiisee uumamaa gabbara. Waan kadhannaan dhageenye waliin maaliif rakkattu keessattuu yaa warra waaqeffataa maaliif bishaan kadhattu waggaadhuma waggaadhaan hora finfinnee deemtu aanaa fi godinarraas deemtanii waaqeffattu waaqa keessan lakkaa'uuf nuun hayyamu yeroo nu akkas taanaan waaqa keessan lakkoofnee bira gahuu hin dandeenyu. Aanaa tokko keessatti laga baay'eetu argama. Kanaafuu yaa Oromoo meeqamtu waaqeffama? Maal kana qofaadhaan isa gaddu tulluuttu yaa ilmaan Oromoo maaliif gowwoomfamtu? Jennee yoos hin gaafannu isinis deebii laattu. Oromoon amantiinsaa waaqeffataadha jettu. Heeraaf seeraan qabu moo kitaabni keessan meerre kitaaba waaqeffataa nutoota akkaan agarre nuti warri muslimaa evidensiin dubbanna duudhaaf aadaa ganamaatti obbolaa keenya waamna daandii sirriirran jirtan jennee isinitti himna jibbaa keessan hin qabnu nuti isin jaallanna. Garuu akka boriin gubanneef obbolaan keenya hundi yoo rabbitti hin amanne azaabni nama gubdi amantiin hunduu dharaa ta'us amantii yuudii jal'inarraa goraatii kottaa qabadhaa daandii ragaa nuuf fidaa jennus ragaa tokko hin qabdanii tulluudhaa fi lagatti maalumaaf sagaddanii waan duudhaa gurran qabneettis maaliif amantanii.
sammuutti deebi'aati qoradhaa waa'ee amantii tulluuf ilagni hunduu rabbiidhuma gabbarti amantii islaamaa malee kaan hin qabu qeebalti Allah hin taaggazu baariyaa hundi taachuu ለሱ እንድትገዙ ረህማን ፈጠራችሁ ሙስሊም ካልሆናችሁ ጀነት ታጣላችሁ አመንቲ አዳሚ ፈዋ አመንቲ እስላሙማዳ ከመርየሚፍ ኢየሱስ በር አመንቲ ፍጥራዳ በርሲስ ሳኒስ ከና ሁንዲ ነብዮታዳ ጀልቀባ አንገሩማ ካዩ ሳኒስ ተኮዳ አመንቲ ሳኒስ ተኮ እንስ እስላሙማዳ ላ ኢላሃ ኢላላህ ጀዳ ዱኛ ራዲማ አደራ አከንዱኔ ኦሶንተ ሙስሊማ ሸሃዳ ቀበዳቲ ረቢፍ ተአጀጀማ አመንቲን ኮ እስላማ ኢማምኒ ኮ ቁርአና አካታፍ የሮ ተኮት tundu walin salanna kara nabi qabanne sunna sani hordofna nutamanti islamaaf kabaja gudda qabna tokkicha hunda oli nut rabbit tamanna nutuma kenya disne yomu mamaaf saganna alhamdulillah jada islamumma da qabna amsaf waluluki ya rafa sitta dabu torben debi edufu rabbirra abdin nabu يوديكو أمري تانس جنة الفردوس كيسات ربي ولتنو عقبو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام أجايب أبو ما شاء الله تبارك الله ربي بركات يا قول ربي نسنا بركة شيء بركة داول فات أجول لي أبجالي بنجالي لي أكسم لي هرمين كيسن لي ربي نها بركة شيء ulfaat dhaagalatooma rabbi sinii haa dabalu kenna isaa dhuman qabne rabbiin sinii haa kennu harki keessan qalamni keessan haa mirgisu ijji hamaan isin argini hamaa rabbi sin hamaaf hamtu rabbi sinirraa haa qabu